Dhiira guyyaan cidhasaa jalaa haqamee boo'u argitanii beektu. Cidha qopheeffatee guyyaa isaaf xumuree jalaa haqamee dhiira boo'u argitanii beektu. Yeroo jalqabaaf hin arge dhugaa waaqa. Otoon dhaggeeffadhuuti jechuudha. Mataan koo na dhukkube maqaa gooftaatiin. Otoon dhaggeeffadhu mataan koo na dhukkube. Seenicha jechuudha. Yeroo yoo midhaseetanii dhiyoodha gaafa maal jedhama ji'a shanaffaa gaafa guyyaa 19ti taateen kun kan ta'e. Ji'a shanaffaa gaafa guyyaa 19 jechuudha. Nagaan siniif haa ta'u kabajamtoota hordoftoota fayyoo jaalala akkam jirtu. Nagaa keessanii nagaa koo galata waaqaa ta'u. Waan akkasii fiilmii irratti argama. Yeroo baay'ee yeroo cidha qopheessamee maal jedhamee xumuramee guyyaa cidhaa sanatti ishee inni hafu dhiirri hafu fiilmii akkana ilaaleera ani. Fiilmii akkasii ilaaleera. Yerootti inni hafu jechuudha guyyaa sanatti too namni eegu yeroo hafu cidharra fiilmii irratti argeera kun garuu baay'ee nama dhiba dhugaa waaqa. Ilaala. Adaamaa irratti ta'e baay'isoo. Musee Gammachuu jedhama namni kuni. Cidni isaa immoo Adaamaa irrattidha. Jarri lamaanii akkuma nama kamiillee kan wal baran yeroo dheeraadhaan jechuudha jaalallee ta'anii kan wal baranii. Haa ta'u malee immoo seera waldaatiin kan isaan wal fuudhuudhaaf ka'anii waan hundumaa xumuranii barumsa gaa'ilaa baratanii xumurame jechuudha waan hunduu jechuudha. Barumsa gaa'ilaa baratanii guyyaan cidhaa qabame guyyaan cidhaa erga qabame immoo guyyaan isaa yeroo dhumaa dhufu gaa namni sagantaa tokko qopheessamtire sagantaan suuraa jira. Suuraa alatti inni ka'an jira. Istiidiyootti inni ka'an jira. Bakka namni waamame hoteelliin qabame kaffaltiin hoteelaa hin kaffala. Isheema wajjin jechuudha. Isheema wajjin deemanii kaffaltii hoteela sana filatanii gara booleetidha hoteelli isaanii Finfinnee keessa. Kaffaltii deemanii walumaan kaffalanii namoota waaman ofii isaanii murteeffatanii nama 100 kan sargi isaanii irratti argamu. Bakka waan hundaa xumuraniiru jechuudha. Miizeen kan dubartii qophaa'e, miizeen dhiiraa qophaa'e, namoonni cherchii qophaa'aniiru, waan hunduu qophaa'e jechuudha. Firoota qabdi firoonni ishee Ameerikaa warri jiraatan obboloonni ishee Ameerikaa jiraatu gara namni 3 dhufe jechuudha. Namni 3 dubartootadha. Durbee 3 Ameerikaadhaa dhufan sargii sanaa fi haa ta'u malee ela cidha sun qidaamee ta'uudhaa fi as gidduutti waan namicha kana irratti uumame waan lamadha baay'isoo. Cidhasa jalaa hafee haati isaa hin duute waan lamaa jechuudha. Cidhasa qidaamee ta'uudhaa fi guyyaa maal jedhama wiixata haati isaa duute. Ilaala garaagarummaa guyyaa meeqa akka jiru. Haati isaa wiixata duute jechuudha. Haa ta'uuti haati sin awwaalamtee maa gochuun hin danda'amu sargii sababa du'aatiin kaansalii gochuun hin danda'amu maaliif baajanni baay'een baheera jechuun akkanumatti fudhatee gala lamaanuu wal qixa baay'isoo duunis sargiinis tokko kan jedhame kanaafidha. Namni kana miidhama irra ga'e ilaalaa isin miidhama irra ga'e haa ta'uutis guyyaa dafinoo sana wiixata haati isaa duutee awwaalamtee qidaamee immoo sargii isaati. Maaltu ta'aree amma as gidduutti gaafa kamisaa jechuudha. Kamisa jimaata tokkitti gidduu jira sargiin ta'uuf. Kamisa kana maal godhu nama kanaan bakka inni jirurraati hoteela wayii akka dhaquu godhame. Hoteelatti waan goonu qabna jedhanii jechuudha. Doonni mana jireenya isaarraa jechuudha. Hoteelatti waan goonu qabna jedhamee hoteela deemee erga hoteela deemeeti namni faana jira baay'isoo. Miseejiin akkanaan dhufee jechuudha. Sargiin sun haqameera cidha sana haqneerra jedhanii miseejitti ergan. Warri iddoo sargii jechuudha. Ilaalee innoo piraankii na godhaa jirumoo waan inni jedhe. Piraankii na achi innoo miseejichuma piraankii dhaayyuu jedhee deebisa jechuudha. Sireesiidha sargiin guyyaa sana haqameera jedhama.
silkii dawwallaan silkiin kaastu. Silkii dawwallaan silkiin kaastu. Intallechu. Maal jennaan hin kaastu. Booda maal godha dhaqeetu pheenxeedha waan ta'eef inni abbootii amantaatti himatee jechuudha. Wanti akkasii narra qaqqabe wanti akkasii akkas jedhameera maaliidhaan piraankiidhaan se'ee garuu dhugaadha ta'e piraankiidha ta'e ani hin beeku naan jaarsoliin hin gaafanna jedhanii jaarsoliin atattummaan dhaqan jechuudha qeesana. Qeesana yoo dhaqan jaarsolii sanallee keessummeessuu hin dandeenye haqameera. Maal sababni rakkoon uumame maal na arrabsee gadal gibii naan jedhee na arrabsee. Boolla seenni jedhee na arrabsee na caqaccaqee. Mee kun sababan ta'a dhugaa waaqaatuma arrabsee sababan ta'u maal fakka ta'e garuu hin beekamu. Kana himannaan isheen himatte kana kanaafuu hin barbaadu anis ittiin heerumoo sargichi safeera haqameera kana booda humtuu nu gidduu hin jiru jedhanii jaarsa dhufe san jaarsolii geggeessan. Kaamisaa masanaa jechuudha mideetii. Jimaata sana si yaalamee maalidha rakkoon jiru haa furamu akkamitti cidhe qophaa'ee namni waamamee waan hundumtuu qabamee baasiin bahee baajanni bahee akkamitti ta'a kun waan ta'e hin beekne waan dhagahamee hin beeknedha. Akkamitti jedhanii hundumtu bitaatti galee gaafatan. Tasuma bakka obboleetti keenya amma immoo maatiitu obboleetti keenya fuudhuu hin danda'u intala keenya fuudhuu hin danda'u dhanii cufanii jechuudha. Namni kun maal ta'areetu nama tokko ta'e danda'ee kana danda'uu danda'ame gadda haadha isaa keessa jira haati isaa duutee gadda keessa jira. Cidhamoo jalaa haqameera cidha guyyaa sana haqameera mee maaltu ta'a? Walirratti maaltu ta'a siin? Haala yeroo kanaatiin jechuudha jireenya yeroo kanaatiin wanti hammi kun bahee baasiin hammi kun bahee pirootokoolii akkanaatiin fuudhamuudhaaf qophiin qophaa'ee kaameraamaaniin hoteelli biifee qopheesseera baay'ee hoteelli kaffaltiin kaffalamees nyaannis waluma faana waan ta'eef nyaatas qopheessameera waan hunduu qopheessameera. Ma namni kun maal gochuu qabaree bakka miinzooliiwwan jedhan dhabanii gaddi miinzooliitti caale boo'ichi iyyuu jechuudha salphinni akkana maalidha jedhanii isa booda namoonni bakka isa jajjabeessuu jalqaban maal goona hin dhiisnu namoonni hin dhiisnu guyyaa sana hinuma dhaqna jedheen hamma gaafa sa'aatii 12tti gaafa cidhaa jechuudha amma galgala keessaa 12tti nan eegaa ishee nan eegaa beekamu waan ta'eef yaada ishee hojii jirte nan eegaa jedhee itti bilbilaa hin kaastu meeseejiin ergaa hin kaastu isa dhumaa jechuudha. Isa dhumaa jimaata galgala irraa kaastee kana booda anaafati humaa walitti hin qabnu bakka waan jedhameera sargiin haqame hafee anaafati walirraa hin qabnu humaa jetteeni jechuudha. Humaa gochuu waan hin dandeenyeef iddootti qabame sana iddootti cidhe qabame sana guyyaa sana hin dhaqame namoonni waamaman hunduu hin dhufanii firris hin dhufee warri waamamanis hin dhufanii akka waan misirroon jirtutti hin nyaatame hin dhugame maannina misirroon hin jirtu namoonni waamaman guyyaa sana baranii jechuudha. Misirroon akka haftee akka sababiin akka akkas ta'e akka mudannoon akkasiin mudate namoonni guyyaa sana dhagahanii baay'ee nahanii jechuudha. Nahanii qaraxaan akkuma waan misirroon dubartii jirtutti viidiyoo maaniin jira suuraan jira mazmuriin jira faarfannaan jira hundumtuu jira namni kun garuu ana baay'ee na dinqaanu yeroo afaan isaatiin dubbatu dhugaa waaqa mataa koo baay'ee na dhukkuba akkamitti kana hundumaa danda'ee too nama tokko ta'e of fuudhee of ajjeessa keessattuu too dubartii ta'e immoo daqiiqaan turtu dhugaa waaqa lib kan of gootu jechuudha daqiiqaan turtu kan of balleessu dhiirri garuu baay'ee jabaataadha dhugaa dhiirri yoo akkamte boo'eera garuu yoo akkamte malee yoo baay'ee cimaa ta'e itti cime boo'a hin beekuun garuu dhugaa waaqa waanuma of nama ajjeesisiisu jechuun mudannoon akkas baay'ee nama akkamti dandeesse dhaabbatoo kan gaggabdeefaa waan tokkofaa ta'uu dandeessa garuu namicha kana baay'een dinqisiifadhe dhugaa waaqayyo garuu yeroo tokko waan sirra kaa'u tokko hin dandeessa jedhee sirra kaa'a jechuudha. Akkasii namni kun cidhasaa hamma galgalaatti turame keessummeessamanii nyaatanii dhuganii misirroon hin jirtu hundumtuu gara mana isaatti galanii sakanas fuudhanii gara manaatti gashanii echi beeqa jajjabeessanii gaarummaadhaaf jedhanii akkas gaafa yoomii ta'e taateen kun gaafa ji'a 5
gaafa guyyaa 19 ta'e jechuudha. Hara ji'a jaafaa guyyaa 3 moo 4 argitanii torbee malamaa jechuudha reef ergii ta'e. Dhugaa waaqa waan nama salphisu waan nama qaanessuudha. Ani garuu taatee akkasii argeen beeku dhugaa waaqa. Suruma namni cidha qopheessee akkanatti guyyaan isaanuu guyyittiin hafte guyyaan muraasni taatee akkatti kaanseliin ta'a jedhee yaadeen beeku. Kun fiilmii hojjetamu irratti garuu argeera. Dhugaa waaqa baay'ee tokko nama gaddisiisa waan bara kana keessa taa'u ajaa'ibuma dhagaamaa bula dhugaa waaqa maal jettu sin kana. Era waaqni namaan hin gee waan akkasii dhugaa waaqachuun baasii beemdi saayikooloojii kee miidhame. Yoo man jiraatta ta'e saayikooloojiin kee miidhame. Namoonni baay'een immoo hin jiraata inni akkas yoom ofuudhee of ajjeesa jedhanii na eegaa turanii. Of ajjeesa jedhanii na eegaa turanii ani garuu ofisin ajjeesne gaarummaadhaafi jedhee kana booda maal of ajjeesa ergi haasa'uyyuu jalqabe. Dhugaa waaqa